السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا دعوتوتا كينيا كم نغافا يا كيساني جرتو سنين جنة إيغا غاغو أمس بوبان كينا كوميتي فوفي تجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتون كينا تشاني جرا مالين ديبتاوي كجتن تاتا إيغا كومي سنين جدي أولتي بالبليتين أكوما إني لين مقالا كيساتي غاواي أبدي في مجا إبساكا بربادا akka barbaannu quba qabdanii gara baanee barbaadu turre maaliif namoota abdii fuudhee fi mubaarakiin fuudhee fi nasraddiin illee dhiisuuf hin teennu maaliif tokko nasraddiin illee barbaadaa gara tokko nasraddiinis dhiisuuf hin teennu nasraddiinis abbaan rabbi hiree irra nu buuse ima fuuna dhabama isa goona amma rabbi waliin nu fidee mire amma harka wal qabannee tokkummaan anaafi'ati tokkicha magaalaan tana qulqulleessine luka takkaan dhaabuu qabna magaalaa tana luka takkaan dhaabuu qabna harka deeffannaa cinama keessatti amma kanaaf mataa dhaabdu kana kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya magaalaa tana luka takkaan dhaabuu qabna maaliif yoo jette Nasraddiin hanga inni gaara san keessa geessee argitee bakka inni nageesse achi fiddaati madaabaraa keessa nagar sanii miti arguuf teetta waan godhu rabbiin jettuma kana iyyuu jarallee ijoollee dararamaartu san illee abdii fi mucaa san illee sumaanuu barbaada ndiif tokkolleen dhiifnu maaliif barnoota irraa fudhata namoota akkanaa kana yoo ati amma dhiifte tabiraatiin sitti deebi'a tabiraatiin nutti deebi'a magaalaa kana qulqulleessuu qabnaa walitti dhufnee jirra akkuma isiniin jedhe atilleen innilleen kara biraatiin kaleessa barbaadaa ture anis kophaa barbaadaa ture kanaaf kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya nu faana turaa isiniin jedha hanga dhumatti suneen nu suneen Nasraddiin illee rabbilumaan nu fidinaa kanatti kun kan kacira deemu suneen gara gollaa Nasraddiin hin ta'e afin ilaalla abboo suneen sun isa taa'aadha kana deema kamiin hin deemu ayyee kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya gaamunu amma deemutti jirra nu faana turaa haga dhumatti bubbaa keenya eegallee jirra tokko siin deemna kanaaf barbaachaa jirra jechuun magaalaa kana qulqulleessuuf deemaa bulleedallee bakka hunda silaa irra ga'uu kaaneetuma nu jalaa bakkitoo jijjiiratan jechuudha kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya har'a awwalillee dabaladheetiin jira walitti dachaanee jirra awwal wajjiin magaalaa kana ni qulqulleessina warra mataa dhaabdee keessa deemtee warra ana malee namni illee irraan kafala dhaabbatan hin dhiisu maaliif akkasii fuudhee xarafa na darbeemo agarree hundayyuu hin dhiifnu hunda isiitu hin dhiifu warra Nasraddiin bakkuma inni nageessa geessa kana laa akka na mormin ansiin jedhu bakka inni nageessa san geessuun dirqama bakka san geesse haganu achi geessee irraa kafaladha bakka kana na fiddeemi ati jedhe bakka kana na fiddeemi jedhe irraa kafaladha kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya na faana turaa isiniin jedha haga dhumatti kanaaf waan nu irra geenye akkanuma agartanii jechuudha waan nu magaalaa kanarra hojjechuu deemnu uummata akkanatti nu malee hin jirru jedhee akkanatti nama dararee kuun asii fuudhee baadiyyaa fidaa kuun asii fuudhee daa'ima namaa dararaa kuun asii fuudhee ilma namaa dararaa nummaa kanayyuu ima agarraa jechuudha Nasraddiin illee maammee kun warroota garee ijaaratanii humna ijaaratanii argitee nu lamaantu qulqulleessa inshaalla walaa nu lamaan kama duro maal kophaa deeman kama wali dabalan warra garee ijaarateena abdii adduube fi mucaa ibsallee dhabamsiisa akkasumas Nasraddiin illee amnee akka buujitti cafannee isin argisiifne jechuudha saanuu Nasraddiin dirqama bakka na fide san baadiyyaa san bahuu qaba qilee san keessa fidda bakka san dhaqee achitti dammaquu qabala achitti bakka kana nageessiti moo nageessine jenne irraa kafalachuun dirqama akkatti dhiisuun hin taatu kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya nu faana turaa isiniin jenna haga dhumatti inshaa Allah Nasraddiin inni walitti dhumneedha kalmatti na fakkaatteera kallattii inni jiru san bakka inni oolu sanadha achi jirraa jechuudha
kallattii sana ooluna akkuma agartan gara mana inni katatti himeetti akkuma agartan laalaa ati laalaa dhufee gandoon deeme laalam ka jirru bakka maaliif foormishiina akka wannoo kenna sirriitti uffata kenna uffanne akka namni nun beeynetti deemu jirra jechuudha kabajamtoota hordoftoota ta'attoota kiyya nu faana tura haga dhumatti akkuma itti fufee jira jechuudha so barbaachi kenna nu faana tura haga dhuma insha Allah harka kenna ni galani ha dubbadhuuti illee daawwattoota maal jetta hadda wadi kalee galgala akkasi qorreen gubee hadhallee tokko idaayyuu bakka beeyta waa hedduu argine jedhe waa hedduu addaan baafanne mishigii nama qabatee taa'u hunda isaanii ni shafaanaminu addaan baafannee jirra namuu mishigii qabatee irra bakka inni galgala sa'aatiin itti galullee bakka inni itti jaan baafanneedha hunda qulqulleeffannee jirra amma tankaarfii qofatu nu hafe tankaarfii irratti fudhachuu qofatu nu hafe kanaaf kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya dukkana keessa deemuu jirra dukkana keessa deemuu jirra sanumaaf kunis ta'etti Nasraddiini maraata dhaalisu maraata rabbi finaasa wee sayyuu irraa fuunee laallu yaake maraattu wakana maraattu dhiisi maal irraa gootaa miti jedhe maraattu irraa maal goonaame kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya alimenti hetta sheddan namni wayinu dura deemu jira inni akka ta'e hin beekne haasaalloon sagalee qaqqabannuuf takka takka beentanii sagalee qaqqabannee obsumaan nu eeggadhaa malee carraa ta'ee namoonni hedduu dhufaa namatti nu dhufaa waan ta'eef kun Nasraddiin fakkaata eessaa beente ilaalime garas gore kun isa fakkaata wallaahi isa fakkaata wallaahi kun uffatee dibabboo yoo keessa ta'u ilaaluu keessa daddaaqaan argitu sagalee calliseeti jal'isi gargar gurraan bilookii sanii gore jira gore ana cirra gore wallaahi isa qaasaman billa rabbi afaan nu fide karaa maxomaa keessa kun isa shakkii tokkoon godhin kun isa Nasraddiin miti guddaa miti kan inni guddaadha illa rifatee zamoon qaasaman billaahi Nasraddiin kun zamoon rifate yooniin an irraan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya naannoo nama jiraaf itti dhiyaachuu dhabnee beekumaan duubumaan sawoota irraachi sagalee qaqqabna hawluulii keessa nu seenu achi hawluulii keessa achi seensifnee qabna inshallah irra kama malee san dhiifne jechuudha kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya haga dhumatti nu faana tura pik asiin gore achi gore achirraan goreeti hin dubbatin na argutti hin jiru jechuudha kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya inni Nasraddiini kanaaf maaliif yoo jettan nama jira hin dubbatin hin qabina Hunuun asiin deemuutti jira kabajamtoota hunuun asiin deemuutti jira nuti asiin deemnetti achirraan afaan deebina nu faana tura pik achirraan seen achi dura fiigaa pik awwal dubbatiin achii afaan deebina pik
Gurraacha rabbii fuudhee. Guyyaa tokko tokkochi. Gurraacha rabbii fuudhee. Kitti gangamaa itti dhufu. Beeka konkolaataa na buufte sana. Kafati